Isa yeroo dheeraaf moona diinaa heet tajaajilaa turtan amma immoo aal jiru cufu battanii gar moona qabsoo bilisummaa Oromoo deebitanii jirtan. Agi durii achi keessa turtaniif uummata Oromootiin maan jettan? Nuti uummata Oromootiin kan jechuu dandeenyu dhiifama guddaadha. Dhiifama guddaa gaafachuu dandeenya. Waggaa 12 kana nuti kan uummata Oromoo fuuldura dhabannee lola adda addaa gaggeessaa turredha jechaadha egaa. Amma garuu muuxannoo adda addaa fudhachuudhaanii mootummaan kun akka nu hin fayyadne akka uummata Oromoo hin fayyadne ilaalaa waan turreefi uummata Oromoo kanaan dura sababa makalaakiyaatiin dhiphataa ture dararamaa ture sana har'allee dhiifama guddaa gaafadhaa jechaadha. Ayyee galatoomi gochaalee uummata Oromoo irraa raawwadha jedhamtanii ajajamtan dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsita. Kan ajajamaa turres irra caalaa naannoo magaalaati. Naannoo magaalaa yeroo baay'ee jeequmsa adda addaa ka'a. Isaan irratti orienteeshiniin kennamuu danda'u yeroo dirqama kennan sana uummanni akka dullaadhaan reebamu. Qarreef qeerroonis jaarsis nama naannoo jeequmsaa sanatti argaman hunda akka dullaadhaan reebamu orienteeshinii adda addaa kennamaa ture jechaadha. Kana darbees yoo dullaa dhaga'uu baatellee rasaasaan akka aleelaman orienteeshinii adda addaa nutti kennamaa ture jechaadha. Nuti garuu yoo nutti haa kennamu malee kana gara jabaannee kanas taasisaa hin turre jechaadha. Dullaadhaanis qarrees qeerroos jaarsaafis jaartis kana irratti raawwachuudhaaf nuti sammuun keenya fudhataa hin turre jechaadha. Namoota fudhataa turaniif gorsa adda addaallee kennaafii turre isaaniifis hunda qoggoraa. Maatiin isin asii qabdan kun maatiin isin biyyaa qabdan asis illee kanuma. Fakkeenyaaf naannoo Harar naannoo Wallaggaa maatiin jiran asillee naannoo Booranaa ni jiru. Harmeef jaarsi asumallee ni jiru. Kana maatii keessan irratti gocha akkasii gocha suukaneessa akkasii akka hin raawwanne waan jedhu nullee namoota nu dhaga'anii namoota akka kanneen biroo maqaa fi dhiigaan Oromoo ta'anillee isaaniifillee orienteeshinii karaa seekuriitii kennaafii turre. Haa ta'u malee kallattii kan biraarraas waan akkasii raawwatamaa ture nullee gaafa kana agarru itti gaddaafii turre jecha. Eenyu namni sana jechuun nuuf ibsuu dandeetta? Namni nu hoogganaa ture namni nu ajajaa ture ajajaa kumaatii badhaasisaa shaalaqaadha. Maqaan guutuun Amsaaluu Caannee jedhama jechaadha. Yeroo oboon madaa'ee harki diinaa buqqabaan godhamuuf baay'ee jibbisiisa. Bifsuu kaneessan ajjeesan. Isaniin ilmaan Oromoo haachi kee jirtan yeroo summaatti isanii dhagaa. Nuti gocha kanas al tokko ni agarra. Yoo agarruu haasa'uudhaaf si rakkisaa jechaadha. Akkas dubbachuudhaaf sitti cima ijaan agartee gocha achitti dubbatamus gocha achitti geggeeffamus yoo du'ellee akka achi hin kaasne akka achitti tortoree akka badu ajajiin hin kennama achitti. Nuti kanallee waan goonu waan hin qabnee fi of keessatti aarree gubannee bakka sochoonaa jechaadha. Kanaafuu ilaalchi inni woboo irratti qabu ilaalcha adda addaannaa jecha gaggadhe yoo dhaamanillee akka madaawan akka mana yaalaa deemanillee madaan isaanii akka hin fayyine akka gatamanii akka boolla karaa lolaa yaa'u sana keessa akka dhossaman saroonni akka nyaatan kan taasisuudha. Kun immoo baay'ee hojii ajaa'ibaa kan hojjetamaa ture jechaadha. Woboo birii yeroo dhuftan simannaa akkamitti sanii godhan? Nuti woboo jechuun gama biraatiin gaafa mooraa keenya keessa turre akkanatti niinnee jechaadha. Kun kan achi dhagaa turre woboo jechuun woboonni kan morma sirraa kutuu kan si qalu yoo nuti himan jechaadha. Achi yoo dhageenyu seenaa adda addaa waan adda addaa yoo dhageenyu ajajoonni nu gaarraa jiran kan nutti odeessan woboon kan akka re'ee kan si qalu uffata sirraa yaasee kan si qalu ta'uusaa haga dakaatti ijoollee daka jiran daka qabsaa'anitti hagasitti kanaan beekamaa jechaadha. Woboon
uffata sirraa yaasee finyoo morma siidhee si qalaa jedhameeti namoota hundaati orienteeshiniin kennamu. Nummoo kana dhagaa turrellee dhumnee kan agarrellee aadaa Oromoo kan bara durii nuti kanaan dura bira ga'uu baannullee kan gurra keenyaan dhagaa turre dhumnee woboo biratti arganneerraa jechaadha. Simannaa isaanii simannaa guddaa ture. Simannaa guddaa yoon si jedhu haga miila keenyallee haga nurraa dhiqan. Qaama keenyallee nurraa dhiqanii uffata keenyallee nurraa miicanii bunarraa ka'ee haga reetti nu qalanii jiru. Simannaa woboo nuti akkasittis hubannee hin beennu akkasittis dhageenyee hin beennu waan ajaa'ibaa agarree jirraa jechaadha. Lodaasaatu du'anoolani sodaasaatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii beekadhu warruun seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata mareegame malee biyyan kennini falmadhu lodaasaatu du'anoolani sodaasaatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii beekadhu warruun seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata mareegame malee biyyan kennini falmadhu biyya baasaa gootumatu eegaa hiriwaama beela kunam. Isammoona diinaa heetteettanii sab keessanitti suuf jecha dirqamoo boorraa fudhattanii hojjechaa turuun keessanii dhaga'an. Kun dhugaa? Kun dhugumaadha. Waan woboo amma waan as dhufee osoo hin taane woboo faana waggaa maaksimaamii waggaa 3 waggaa 4 tureera jechaadha. Haala adda addaatiin woboo si deeggaraa tureera. Dirqama Oromummaa kiyyaas achuma keessa taa'ee qabsoo lama qabsaa ture jechaadha. Tokko kan amma mootummaa maafiyaa yookiin mootummaa abbaa irree qabsaa ture. Lammaffaa immoo bukkeedhaanii mootummaa adda bilisummaa Oromootiif illee akkasuma odeeffannoo adda addaa kennuudhaan odeeffannoo dharaatu hin taane odeeffannoo dhugaa kennuudhaan yoo isaan woboo basaasuudhaaf sakatta'uudhaaf kallattii adda addaa socho'anillee anillee dursee sagantaan isaan woboo irratti baafatan ana bukkeedha waan ba'aa turee fi ani immoo yaada kana fashaleessuudhaaf hojii adda addaa dalagaa ture karaa seekuriitii jecha. Kanaafuu woboon akka hin miidhamne woboon yeroo baay'ee woboo qofatu hin taane uummati isaas kallattii adda addaatiin miidhamaa waan tureefi itti dabalata immoo kallattii makana basaasa adda addaa gadhiisanii jiru yeroo ammaa kan biyya keessaaf alaa leenji'an haala kanaan woboon akka hin miidhamnee fi odeeffannoo dhugaa kennaa ture jechaadha. Yoo akkas ta'e waan diinaaf karaa hin banne hiriyooti hanke baksuun bu'anii hojjechuu danda'an waan dhaamtuuf qabda. Isaaniif kan hin qabu dhaamsa guddaadha jechaadha. Anamma kallattiin ittiin woboo wajjin wal quunnamaa ture an kana ibsuu hin barbaadu jechaadha. Amma ani eessa akkama ittiin dhugaa barbaadee dhugaa argadhe isaanis bakka amma jiran kana ofii of beekanii mootummaa kana taayitaa irratti eeguu dhiisanii bakka jiran kana dhaabbatanii jechaadha. Qaamni kun nu fayyadamu nu fayyadu waan jedhu aran mootummaan kun dubbatu kana ilaalanii dubbiin kun dhugaadha moo soba? Kallattii garaagaraatiin kallattii miindaatiin kallattii adda addaatiin kana fayyadamta biyya alaa deemtaati biyya Sudaan deemta birrii 300 fudhatta biyya Sumaalee deemta jedhanii uummata goomsanii uummanni fedhii isaa malee akka isaan humnaan isa bukkeetti mallatteessee waggaa dheeraa isa bukkee turuudhaan mootummaa silxaana isaarratti yookiin immoo taayitaa irratti akka mootummaa eegu taasisaa jiru jechaadha. Kana jala of deebisanii bakka dhugaa barbaaduudhaaf bakka jiran dhaabbatanii akka eessa akka jiran akka of baranii fi dhugaa barbaaddatanii karuman be'e sanaa dhugaa barbaadanii karaa dhugaan jirtu sanaa akka yaalan akka ana imalan dhaamsa kana dhaamaa fi jechaadha. Ayyee guddoo galatoom. Ilmooleen caaleen cuma kan boota ilma baadhumsaa sana fakkaata.
jiidhu gombisa malee gombiif kilaashii tokkosa malee naqanyaan jiidhu gombisa malee gombiif kilaashii tokkosa malee naqanyaan jiidhu gombisa malee gombiif kilaashii. Umar maqaa hankee guutuuf ga'eef gaafatam kan kee dhaggeeffattoota heennaaf nuuf ibsita. Ayyee ani mara diitiin jedhama. Gaheen hojii kiyyaa kan inni irra ture qabaa galmee waajjiratti aanaa ajajaa kumaati. Achirraa kan ka'e hojiin irra ture illee hojii galmee waan ta'eef waan baay'eetu hojjetamaa ture. Waan hojjetaa turre immoo dho'isaan otoo hin ta'in akkuma Moosisaan jee ifa baafneeti. Hooggantoonni irra beekuu baatan illee ifa baafneeti nuti waliin dubbachaa akkam wanni kun waan jiru tokko hojjetaa turre jechuudha mana san keessatti. Waraan sirni gabroonfata Itoophiyaa hankee turte. An bara 2003 kan inni achi galee waggaa 10 jechaadha. Duraan maaf itti galti? Maantu si dirqa akkatiin waraan kanaa galtuuf? Dur ijoollummaa kootiin hin galaan hedduu isa yeroon galu dhugaan sin jahu hidhannoo hidhachuu hin danda'u. Sobaan yeroo san biyyilleen akkanan turre gaafsa waa'ee woboo yoo dubbatte basaastuu gandaa jira. Siidhuu qofa osoo hin ta'in gocha biraa saragaa gargaaraan qabdu qeerroo fi qarreen arraan tan akkatti humna finiistee deemtu tun sin gargaartu yeroo san kophaa kee goddaamtaa. Waraanummaa xiqqeenyatu jirra nin jaaladhaani galuu sin barbaada fedhii sin qaba obbo barbaada bakka hin deemin hin qabu san dhabnaan ammoo soba poolisootaatiin isaan nurratti haballee argatan nama tokko fidee jennaan birrii 100 fudhate yeroo san eegasii qabeenya nuti nu sobanii akkana jiraataa ispoortii jira nuti an ammoo yeroo saniif leenjuu biyyaaf dhaabbachuu waan jiru tokko haalaan na dhaga'ama ture. Saniif waan kana waan hin barbaada qabuuf yeroo ijoollummaa kiyyaatiin jechuudha yeroo akkas jennatti himan itti seeneetiin jira jechuudha. Eega itti seenee booda immoo arra boru jecha ture. Gaafa fincilli ka'u immoo Oromiyaa keessatti nutilleen gara qabsoo galle jechuudha. Utuu as hin ta'in naannoo biraallee taane gara qabsoo galle. Ittillee gaafatamne, ittillee hidhamne isin abaa'oodha jedhanii. Warri nu wajjin waa'ee abaa'oo maqaa abaa'oo jedhamuun beekneewu ka Amaara nu wajji gaafatama gaafa ture qaba. Achi keessatti jechuudha. Gaafa fincilaa. Gocha kanaan nurra gaa ture gaafni nuti mana sanitti seenne garuu of hin beeknu sobaan galle. Egaa dhugaa agarree booda immoo karaa nu fayyadu karaa dhugaa qabannee waan jiraata qaba. Waraan Itoophiyaa hankeessa ilaalchi ilmaan Oromoo haachkee jiran Oromoof qaban akkam jira? Beektaa akkuma beekamu nutis ilmaan Oromooti magaalaa kam keessa turre akkuma keenya immoo an jechuu kan hin danda'u parsantiin 75 ilaalcha Oromoodhaaf qaban ilaalcha bareedaa qaban. Hundi garaan isaa ni dhukkuba yeroo waa tokko dhagee waan tokko hojjetu. Garuu maal godha? Waan hin tufne waan si liqimfamne tokko afaan qabattee calliftaa waan akkasii keessa jiran. Shakkiidhaan fi itti fayyadama yerootiif waan saniin kan isaaniif qabanii jiran malee ilmaan Oromoo hundi ala jiraa jechuudha qalbiidhaan. Qaama qofaati jira. Maaliif ololatti himamuutu akka mana sanii gadi hin baane godhaa jira. Qabsoorraa qabsootti galaa yoo jee ololatti himamuu jira. Olola sana immoo dhugaa soba ta'uu adda yoon baafanne achi yoon bee dirreetti nafaa waan jiru tokko san qabatee achi taa'a malee hundi ilmaan Oromoo haga nuti beenutti haga nuti xiinxalletti maaliif xiinxaltanii akkan jenne immoo hojii keenya waan ta'eef yeroo san jechuudha. Maaliif hojiin keenya kami qulqulluun kami ka xurii qabu adda laalaa turre. Saniifuu waan kan arganne jechuudha. Irra guddaan isaa jechuudha parsantiin 75 akkuma jee
qulqulluudha saba Oromootiif warra yaadu ijoolleen achi keessa jiru. Yeroo nama tokko akkatti dhaanan dhukkubsataati. Maaliif iddoo sanatti argame waan jiruuf jechuudha. Saniifuu karaa dhaban malee nama karaan kun karaa kana deemu jaan dhaban malee ijoolleen achi jirtu hundisi sabaaf qabsaa'uu ni barbaadu jechuudha. Ilaalchi mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo achi jiranii qabanii hoo akkam? Kun akkuma beekamu nutis laallee agarree nurrallee gahee gajjennee dabarsineellee as geenye jirra. Ilaalchi qabu ka durii fi ka ammaa xiqqoo haala jijjiiratee jira jechuudha. Ka dur gaafa naannoo biraa jirru ati kophaa baatee sirba afaan Oromoo dhageeffatte poolitikaadha. Poolitikaa jechuun jireenyi poolitikaadha akka nuti beeknutti. Garuu poolitikaa yoo jedhan namni abaa'oo deeggaru poolitikanyaadha jennee beekama jechuudha. Akka isaan beekanitti jechuudha. Oromiffa kophaa baatee dhageeffannaan kophaa kee Oromiffa nama lama taatee dubbannaan ati waraanaanis ni jibbamtaa hoggantootaanis ni jibbamtaa kophaa si baasan booddeen kee garuu mana hidhaati. Sirbisan sirba poolitikaa ta'uu dhabuu danda'a. Ni hidhamta. Qoratamtee jechuudha. Soba dhugarraa fagaatee hidhamtaa jechuudha. Ilmaan Oromooti ilaalchi isaan qaban garuu achirraa amma jijjiirataa yeroo ammaa kana dhufe ammoo maaltu jira? Ilmaan Oromoo shakkama. Shakkamaa yeroo jiru immoo eessa akka oolu ana jalatti nama godhama. Eessa akkan oolu maal akkan dubbadhu maal akkan hojjedhu eenyu wajji akkan wal qunnamu bilbilaanis ta'e bifa qilleensaatiin eenyuun akka wal qunnamu. Kana namni na to'atu saahibuma kiyya ta'e Oromoos ta'e saba biraas ta'e na jalatti godhama. Haala sani amma haalli ilmaan Oromooti ilaalcha qaban kaayyoo jijjiirataa deema qabsoon isaaniis. Zinaritia, kotu ya zinaritia, kotu ya zinaritia, zinari mara, eroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari mara, eroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinaritia, wala gafgu jirani yani. Zinaritia, irma dulamin chalisini. Zinaritia, hayu galafatte jarreeni. Zinaritia, haile fida nyaatte sareeni. Zinaritia, eessa nami eeffatte gadeeni. Zinaritia, mootii Oromoof du'a labsuuni. Zinaritia, amma akka durii miti dubbiini. Zinaritia, walirratti kan dhumnu murtiini. Zinaritia, amboo tokkummaan itti marsee. Zinaritia, jara jetti daandeebisee. Zinari mara, oboodha zinari gara, ilmi alagaa nama gana. Zinari mara, oboodha zinari gara, ilmi alagaa nama gana. Haala kanaan jiranii jechuudha. Wal dhageetti qabu garuu waraani sun moona sun keessatti. Wal dhageetti qabu garuu wal dhageettiin akka durii miti. Ajajaa fi ajajama wanni jamaafee jira makalaakaa keessatti. Afaan tokkoon dubbadhaa waan jiru jirama makalaakaa keessa. Afaan tokko irraa illee naannoo akkasitti. Afaan yeroo jennu Oromiffa namni dubbatu, Sidaamaa ni dubbata, Walaayitaa ni dubbata, ka beeku jechuudha. Sabaa wal qoodanii jechuudha. Sabaa wal qooduu jira amma. Eenyuun natti aanaa waan jiru tokko dhufe. Amma qabsoon makalaakaa dhuguma yoo dubbadhaan akkaniif yaadetti akka hoggantoonni yeroo dubbatan illee hoggantoota hojii teenyee yeroo dhaga'ullee dhaabbanni makalaakaa jedhamu faca'uuf xiqqoo jira. Xiqqoo ishee jira faca'uudhaaf. Maaliif namni sabaan wal qoqqooduu, amantii wal qoqqooduu, naannoo wal qoqqooduu eegalla dhaabni san dhaabaa miti jechuudha. Amma makalaakaan guutuun achi akkas keessa jirti. Naannoo fi sabaan wal qoqqooduu keessa jirti. Yeroo walitti dhuftanii waliin mammarattanii wal dubbiftan miira akkamii si dhagaa? An akkuma Moosisaan jedhe yeroo gamana dhufu adda bilisummaa Oromoo jedhanii yeroo achi nutti haasa'an isaan adda bilisummaa Oromoo illee jedhan garuu shiftaa jedhanii dubbatanii shiftaa jedhanii yeroo nutti haasa'an akkanatti na himi. Maaliif jaarsi tokko yeroo tokko waan dubbatanii yaadadha hogganaadha ajajaa kumaati.
Abaa jechuun siidhanii ati fedhinnaadhaan yoo isaan bira galtee fedhinnaan ni qabsattee isaan bira galte uffata sirraa yaasanii siidhanii si garafanii san booda nama qalisiin jaanii eega nama gurraate booda eega dhiiga buufte booda obboleessa keetti illee ni qalta jaanii garaasanii kan isaan simatanii waraana si galchanii. Dhuguma siin jaa waan kana eegaa ture yeroo nuti. Eenyuun qalalaata? Eenyu ka ganna gara furaata? Garafamuunis yoo jiraatte qabsumatti ayidamu malee niin garafama waan jedhu tokko murteessite hin dhufu. Yeroon dhufu garuu garafamuu otoo hin ta'in ijoolleen harka bantee naammatte eessaa dhufee akkamitti dhufee otoo hin beekan dhuftee naammatte ijoolleen. Achi yeroo kophee ofirraa baasu miila na dhiquuf yeroo gattaar hin jiru waan akkasii nuti aadaa dur dhageenye abbootiin teenya hojjechaa turte. Haadholiin teenya hojjechaa turte malee yeroo ammaa kana namni miila namarraa dhiqu hin jiru. Kun aadaa teenya nu dhiisaa jedhanii nu dhiqan. Maaltu na dhagaame an seenaan nyaachu jira. Seenaan naggatu jira waan jedhu tokko na dhagaame nama. Maaliif seenaa haadha abbaan kiyyaa akaakuu abaabuun kiyya fide miilaan irra deemu jira waan jedhu tokko na dhagaame. Eegan obbo bira dhufe. Maaliif miilaan irraa dhiqanii akka aadaa Oromoo sanitti nu qalanii dhiigaan nu tuqanii nu faarfatanii nu teessisanii buna nu dhaabanii aanan nu fidanii nyaata nu nyaachisanii akkamiin dhuftan gaafiinu akkam oolte akkam bulteen san booda jechuudha eega nyaanni dhuyne eega dhiqanne booda. Kun maal agarsiise aadaa dur abbootiin teenya fidanii nuti immoo miilaan irra deemu jiru. Santu na dhagaame amma maaltu na dhagaame an saba kana godda'aatiin jira. Haga arraa waggaa 10 saba kana nyaachaatiin jira. Na nyaachisee na obaasee na guddisee asii nagee garuu galata galchuu otoo hin qabu isaanin nyaachaa jira. Ankaadiidha waan jedhamu tokko na dhagaame dhiifamaa amma wanni an dhiifama gaafa uummata Oromoo guutuu haadha abbaa Oromoo jaarsaa jaartii qeerroo qarree dhiifamaan jedhamallee. Lodaan saatuu du'aan oolanii sodaan saatuu du'aan oolanii guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii. Beekattu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kenniini. Falmadhu lodaan saatuu du'aan oolanii sodaan saatuu du'aan oolanii guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii. Beekattu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kenniini. Falmadhu biyya baasaa gootumatu eegaa hiriwaama beela funam. Ilmaan Oromoo loltu sirna hankee jiran keessumaatti warri uummaddaa Oromiyaa ofiin jedhu yeroo harraayyaattis biyyaa caalkaa uummata Oromoo miidhu jiru warri uummaddaa Oromiyaa ofiin jedhan ilmaan Oromoo qulqulluu warra kanaamaan dhaamtaniif. Kuni beekta nuti makalaakaadha makalaakaan gaafsan mooraa keessa waliin dubbanna. Si humni addaa Oromiyaa kan jedhan kun eenyu fide isaa dhufe dhaloota maaliiti waan jedhu wal gaafanna nutis. Maaliif humna addaa naannoo biraan ilaalla. Naannoo Amaaraa deem, naannoo Tigraay deem, naannoodhaaf lola. Amma Tigraay fi Amaaraa wal lolti. Warri humna addaa kun naannoo saniif wal lola. Kan naannoo Oromiyaa kun garuu yeroo laallu biyya lolu nama loluu hin qabu. Deebi'ee garuu uummata tumaa jira. Makalaakaa maal jetta amma hawaasni sirriitti yeroo nuti keessa deemnu makalaakaa yeroo kaaffee wayii gatteessee buna dhugdu uummanni buna dhugi jee buna afeera. Jaalates jibbees buna ni afeera. Humni addaa yeroo dhufe garuu barcuma gadhiisee deema akka jirutti. Intalli achi buna gurgurtu san kasaartee oltee itti guyyaa sana. Maaliif? Gochi isin hojjetu jirti. Kaleessa ji'a ja'an dura waggaa tokko dura qeerroo fi qarree keessaa humna makalaakaatii fi humna korobittinneessaatiin humna poolisiitiin dhahamaa ture. Ijoolleen irraa jirtu sun rakkatti uummata tumtu sun dhakaa darbataa ture. Har'a immoo deebi'ee yeroo ijoolluma kalee wajjin nyaatanii wajjin wareegaman san deebi'ee uleedhaan dha'u rasaasaan dha'u haadha abbaa isaati haati bakka wanti jirtu haadha tiyya waan taateef jechuudha. Haadha isaa yeroo uleedhaan dhaanu
an akka nama tokkotti akka nama waa xiqqoo yaadu tokkotti yeroo dubbadhu yoo qoricha nyaachisan malee ilma Oromoo ta'e akkana gocha akkana hojjetu jiru hin jira. Maaliif kaleessa nuti hoggaa fudhani anamma kan inni makalaakaa keessatti sabaaf sablammiidha na shawwaduu danda'a. Saba kan akkana godhi jennatti himu baatanillee akkanumatti duuchanii namni kun rakkoo qaba akkana godhi jennatti kan nu danda'an. Yoo na dambaafateen dheedhaan nu hin danda'a. Oromoo keessa dhalatee, Oromoo keessa guddatee, Oromoo keessa kaleessa fincila san dabarsee, Oromoo keessatti leenjee, bahee, Oromoo irraa nyaata, Oromoo irraa dhugaa. Kaambii Oromtichi ijoolleen Oromoo dhagaa cabsitee hojjette keessa bulaa. Kaambii irraa gabbu'ee achumatti kaambii duratti yeroo ilmaan Oromoo fixu naan galu kun. Oromoollee jeen dubbadhu warra Oromoo barallee yoon jee natti ulfaata. Afaan malee natti. Nama ajaa'ibsiisa garuu otoo sirreessanii jaan bakka nama yoo taate dhaabbadhu yaadiin jaanan nama gocha akkana hojjete jechuudha. Nama tokko lama miti guutuu isiiti akka waan ulee qofa leenjitee baatu natti fakkaata. Akka ilaalutti humna qofa leenjitee waan baatu natti fakkaata. Humna addaa jechuun humna ummata irratti humna baafatu osoo hin ta'e diina ummata Oromoo san tuqu dallaa jechuudha bara. Akka biraatti mooraa jechuudha. Uummanni Oromoo jidduu tana ciisaa mooraadha. Waraanni maqaa Oromootiin yaamamu jechuudha. Waraanni kun caaphu malee uummanni Oromoo tuqamu jechuudha. Ofii mooraa ta'ee yoo uummata kanatti as deebi'ee mooraan uummata nyaate. Beekan kan dhukkubaan jaan akkasii nama sammuun fayyaa hin qabne malee garuu waa hundaafuu otoo sirreessanii bakka jiran dhaabbatanii otoo yaadanii ani eessan jira maaliin hojjechaa jira kalee maalirran ture har'a maalirran jira maalimmoo akkana na godhu jaanii otoo yaadanii dansan. Ilmooleen caaleencuma kan boota ilma baarumsaa sana fakkaata. Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii. Hiriyoota hanqee habiraa deemteef maal dhaamtaaf akka warri daandii kanaa deebi'aniif. Ayyeegaa hiriyoota kiyyaaf wanni dhaamuuf tokkoffaa namni tokko yoo jiraatu waa lamaaf jiraata. Waa lama yeroon jiru an akka makalaakaa ta'eetii miti kan namni dubbadhu. Akka makalaakaatti waan dubbadhu immoo warra garaatiif warra sabaatti jira. Akka warra garaa san hin taane adara. Wanni nan jiru akka warra garaa san hin taane. Warra yoo ati garaa jiraatte takka dhaabbata duute lammadaa yeroo dhufte ati du'a lama duuta maqaan qabdu dhaabbata duu jechuudha. Yoo sabaa jiraatte garuu dhabdu guyyaa tokko maqaan kee ni yaama. Guyyaa gootonni Oromoo maqaan ka'u maqaan kee ni ka'a. Saniifuu mee Somaaliyaan nutu anamma yoo maallaqaanis taate itti fayyadamtaa borni guddattaa maali jennu ololaasaa. Yoo ololaan taate an akka guutamu. Garuu hayyee dhuga ati hogganaa dansaa maali jechaa tana maaliif garan deema waan hin beeku waan hin qopheeffadheef. Karaa jirtu dhaabbadhu ilaaliin jaammallee ijoollee qabsaa'ota makalaakaa ta Oromoo taachi jirtu yoo maqaan kee wal keessa makaa qabaate malee dhiini kee wal keessa makaa qabaate malee dhugumaan Oromoo qulqulluu yoo taate karaa sii wayyatu ni beekta. Kaleessa wajji turre wajji nyaachaa wajji dirqama baaturre yoo narraa shakkii qabaate hin beeku. Angaruu garaa qulqulluun itti dubbatu jira. Ammallee bootaan jirtan san iddoo teessanii miti.
Oromoon karaa kanaan itti beekamu. Gootota meeqa qaba? Gootonni keenya karaa kanaan itti beekamu. Nama tokko jiraachisuuf nama miiliyoona 50 lubbuu balleessuun qabu. Kana yaadaati. Mee ani maaliif hin dhaladhee? Eessatti hin dhaladhee? Si kan inni irra dhaabbadhuuf kun eenyu? Kakalee akkaan uummataa dhaabbadhu na godhee hoo eenyu waan jiru tokko. Namni bar mukni bakka itti guddatetti yeroo muka murame jigaa. Eessatti jigaa dhumarraa. Makalaakaa jechuun si nyaatee fuula laalee si qabsaa'isa. Fuula keessa ilaalaa jechuudha. Gaafa ati akkanatti ol jechaa deemtu harka sitti tuma. Gaafa ati fuullee keessa dulloomaa gajjettee gaccabxe akka kophee dhumtee fuudhee si darba barandaatti ba'uudha. Nuti itti fayyadama boruutiif miti. Itti fayyadama har'aatiif miti. Saba kanaa maaliin hojjedhee waan jiru tokko. Yookaan galii maatii kee kunuunsi. Qeerroo ta'e alaa qabsoon achi qofaa miti. Qabsoon hidhattee qabsoon kee qofaa miti. Qeerroon fi qarree goota meeqa qabna? Akka isaanii galii qabsaa'e yoo immoo hin ta'u an qabsoo hidhadheetiin qabsoo barbaade jette karaan banaadha. Kootu nu bira akka dubbatan sanii miti. Yeroo dhufte immoo yoo akka kiyyatti nama garaa jabaatu ta'e malee nama garaa laafoo ta'e imimmaan buusa. Yeroo asitti dhufanii argan jechuu waan as jiru kana. Maaliif namni as jiru kun garaan isaa timaatimii jeetii yaadda. Timaatim ni lallaafaa miti. Oboon as jirtu garaan isii timaatimii. Jaalallisii abolu jettee walii yaamtu. Jaala abolu jettee walii yaamtu. Jaalli wanni jedhamu tokko immoo waan cimaadha. Akka nuuf yaadatte jechuudha. Saahiba kiyya obboleessa kiyya jechuun waan cimaadha. Mee achi keessa as baati qoradha. San booda murtii murteessa. Iddoon san iddoo isinii taatu miti itti yaada bakka jirtaniin ja'a. Ijoolleen achi jirtan ammallee dhaabbadha itti yaada. Seenaa sabaa. Seenaa haadha abbaa keetii miilaa irra deemu jirta. Aadaa haadha abbaa keetii miilaa irra deemu jirta. Yoo dandeesse lafa ol fuudhiiti dhiqii fannisiiti seenaa sallalisi. Kanaan jaala. Ayyee gaafiif deebii raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa waliin gootaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin galatoomisaniin jedha. Oraa bulaa deebanaa bilisummaa arga. Ayyee oraa bulaa. Inni kan galuuf kaata garaa gootota baate. Inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate. Ilaashee shirka dhiiraa facaasee mataa diinaa. Harrooyaa marii dhiiraa facaasee mataa diinaa. Zinari mara, keroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari mara, keroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari dia, salale duknan debise. Zinari dia, dina shimalan gogombise. Zinari dia, binesi yuse shagari. Zinari dia, dunya chuda databari. Zinari dia, barbada boricha buda. Zinari dia, falo fala biya bagada. Zinari dia, inni dufu sini lube kadu. Zinari dia, opai muti ke jabe fadu. Zinari